Tarsiimoon dijitaalaa Oromiyaa guddina hawaasummaa fi siyaas-dinagdee naannichaa saffisaan guddisuuf teeknooloojii quunnamtii odeeffannoo qixa barbaadamuun hojiirra oolchuun galma badhaadhinaa mootummaa naannoo Oromiyaa milkeessuudha. Tooronni xiyyeeffannoo dijitaal Oromiyaa bu'uuraalee misoomaa teeknooloojii quunnamtii odeeffannootiin naannoo kan sadarkaa isaa eeggate babal'isuu fi misoomsuun cimdaa elektirooniksii mootummaa yookaan waradaaneet VPN cimdaa mootummaa yookaan elektiroonik goverment network waradaaneetiitiin cimdaan yookaan neetworkii mootummaa sirni diriirsa cimdaa mootummaa naannoo Oromiyaa bara 1996 wiirtulee 36 kan eegale yommuu ta'u bara 2016 keessa cimdaan mootummaa yookaan waradaaneetiin naannoo keenyaa tajaajila quunnamtii odeeffannoo kenna tajaajila elektirooniksii fi daataa saffisa olaanaatiin gatii xiqqaadhaan dhaabbilee mootummaatiif kennaa jira. Kenniinsi tajaajila elektirooniksii dhaabbileen cimda mootummaa irratti kennamu yeroodhaa gara yerootti dabalaa waan dhufeef mootummaan jijjiiramaa cimdaa saffisaan fooyya'aa ta'ee fi nageenyummaan isaa eegame fedhii jiru waliin wal simsiisuuf babal'isaati kan inni jiru. Yeroo ammaa kana seektaroonni mootummaa naannootii hanga aanaa jiran walumaa galatti wiirtulee 2219 ta'an cimdaa mootummaa keessa galuus danda'aniiru. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1996 kan jalqabe cimdaa mootummaa naannoo Oromiyaa waliigala seektara naannootii hanga aanaatti wiirtulee 36 qofaatu fayyadamaa ture. Yeroo ammaa kana bara 2016 wiirtulee 2219 irra gahuu danda'eera. Baay'ina seektarootaa naannootii hanga gandaatti fayyadamaa jiraachuun yeroo ammaa kanas teeknooloojiiwwan wiirda ta'an kanneen akka koopparii, optikaal faayibarii fi waayirlesiin fayyadamaa kan jiranidha. Waliin geensa babal'achaa jiraachuu fi saffisa baandwiidsii olaanaa ta'een kennamaa jira. Wiirtuun daataa bara 1997 ijaarsa dandeettii jalatti sarvar ruumiin kan hundaa'e hanga bara 2015tti wiirtuu daataa tiraadishinaalii ta'een tajaajila kan kennaa ture yoo ta'u bara 2015 irraa eegalee dhaabbilee mootummaaf tajaajila hoostingii fi kuusaa daataa marsariitii siistamootaa fi appilikeeshinoota adda addaaf tajaajila gahaa kennuuf ijaaree hojii eegalchiiseera. Wiirtuun daataa kun sa'a 24 guyyaa torbanuu tajaajila kennaa jira. Dhaabbileen mootummaa hundi tajaajila elektirooniksii isaanii wiirtuu daataa naannoo keessatti akka kuusan jajjabeessuudhaan dhaabbilee mootummaa walitti hidhuu fi odeeffannoo dhaabbilee daldalaa fi uummata bal'aa waliin tamsaasuuf akka mootora tiraansfoormeeshinii dijitaalaatti ta'uun ni tajaajila. Abbaan taayitaa saayinsii fi teeknooloojii Oromiyaa akka naannoo keenyaatti tajaajila hoostingii, bulchiinsaa fi hooggansa siistamootaa fi appilikeeshinootaan karaa guutuu ta'een kennus eegaleera. Giddugalli inkubeeshinii teeknooloojii quunnamtii odeeffannoo sadaasa 20 bara 2004 mootummaan naannoo Oromiyaa walta'iinsa ministeera teeknooloojii quunnamtii odeeffannoo waliin ta'uun gamoo giddugala inkubeeshinii magaalaa Adaamaatti hundeessuus danda'eera. Giddugalli inkubeeshinii kun dhaabbilee biyya keessaa jajjabeessuu fi goomsuun indastirii dijitaalaa keessatti gahee isaanii akka bahan taasiseera. Giddugalli kun namoota intarpiriinara jalqabuu barbaadanii fi hojii daldalaa isaanii guddisuun oomishni isaanii gabaa keessaa hanga galanitti deeggarsanii kennama. Marsaawwan 4 oliif teenaatota yookaan staartaappii adda addaa goomsuun hojiittis galchaa jira. Seerota qajeelfama gaayidlaayinii fi istaandaardii qopheessuun akkasumas hordofuu fi hubannoo uumuun hojiirra oolchuus eegalee jira. Seeronni qajeelfamoonni fi istaandaardiiwwan teeknooloojii quunnamtii odeeffannoo milkaa'ina tiraansfoormeeshinii dijitaalaa keessatti gahee leencaas taphataa jira. Akkasumas rakkoo fi balaa karaa teeknooloojii dhufuu malu hambisuun faayidaa barbaadamuu milkeessuuf baay'ee murteessaadha. Abbaan taayitaa saayinsii fi teeknooloojii Oromiyaas barbaachisummaa seerotaa, qajeelfamootaa fi istaandaardiiwwanii kunneen hubachuun akkaataa haala qabatamaa naannoo keenyaatiin seerota qajeelfamootaa fi istaandaardiiwwan adda addaa qopheessuu irratti argama. Qabiinsa ragaa naannoo ammayyeessuutiin sirni bulchiinsa teeknooloojii sanadootaa yookaan ragaalee qaama tooftaa bulchiinsa odeeffannoo waliigalaa keessaa isa tokko yoo ta'u milkaa'ina jijjiiramaa dijitaalaaf bu'uuradha. Galmi bulchiinsa elektirooniksii ragaalee yookaan sanadootaa itti fayyadama waraqaa fi adeemsa harkifataa waraqaa fayyadamuun hir'isuu fi dhumarratti immoo guutummaa guutuutti hambisuufi. Tarsiimoon dijitaalaayizeeshinii mootummaan jijjiiramaa naannoo keenyaa gahee naannoon keenya gabaa jijjiiramaa jiru kana keessatti taphachuu qabu kan akeekedhas. Akka waliigalaatti dijitaalaayizeeshiniin adeemsa maanuwaaliin hojjetamu gara ofumeessuutti jijjiiruu ta'ee
bu'aa qabeessummaa kan dabalu, baasii kan qusatu, hanqinoota raawwii keessatti uumaman kan xiqqeessuu fi carraa teeknooloojii haaraa fayyadamuun karra kan banudha. Akka naannoo keenyaattis sanadoota biiroolee hedduu ammayyeessuun danda'ameera. Sanada hojjettoota mootummaa naannoo Oromiyaa biiroo Public Service fi misooma qabeenya namaa 600 ol ta'u dijitaala'uus danda'ee jira. Dinagdee dijitaalawaa naannoo lafa qabsiisuu fi dhugoomsuutiin toorri xiyyeeffannoo dinagdee dijitaalawaa mootummaa jijjiiramaa mootummaa naannoo Oromiyaa bu'uura yaadrimee Oromiyaan dinagdee dijitaalaa cimaa milkaa'aa fi itti quufinsa qabu dhugoomsuuf carraaqii taasistu hunda of keessattis kan hammatudha. Karoorri kun dinagdee dijitaalaa guutummaatti dameewwan quunnamtii odeeffannoo fi teeknooloojii intarneetii, moobaayilaa fi teeknooloojiiwwan biroo fayyadamuun galma dinagdee dijitaalaa barbaadamu galmeessuu fi misooma moosaajii siistamootaa fi appilikeeshinoota moobaayilii fi weeb beesdiin utubaalee tarsiimoo dijitaalaa keessaa moosaajii siistamoonni fi appilikeeshinoonni kunneen adda dureen kanneen eeramaniin abbaan taayitaa saayinsii fi teeknooloojii Oromiyaa yeroo ammaa kana humna keessoo isaatiin moosaajiiwwan naannoo keenyaaf bu'aa hedduu qaban misoomsuus danda'eera. Abbaan taayitaa humna keessoo isaatiin seektaroota naannoo keenyaaf moosaajiiwwan sirna qabiinsa ragaa, seektaroonni ragaan isaanii dijitaalee kanneen akka galmeessa ragaalee siviilii, seektara barnootaa, seektara fayyaa, seektara lafaa yoo ta'an, magaalota irratti immoo kanneen akka bulchiinsa magaalaa Adaamaa, bulchiinsa magaalaa Mojoo, bulchiinsa magaalaa Bishoftuu, bulchiinsa magaalaa Shaggarii fi kanneen biroo akka fakkeenyaatti kaasuun kan danda'amu. Appilikeeshiniiwwan moobaayilaa fi marsariitiiwwan sadarkaa isaanii eeggatan misoomsaa jira. Akkasumas qajeelfamootaa fi indastiriiwwan moosaajii fi appilikeeshinii misoomsuuf barbaachisoo ta'an jira. Sirna odeeffannoo toorarraa fi marsariitii seektaroota naannoo misoomsuu fi diriirsuun bara warraaqsa industirii afraffaa kana keessa dhaabbanni mootummaa tokko dhaabbata ta'ee jiraachuu fi dorgomaa ta'ee bahuuf sirna odeeffannoo toorarraa fi marsariitii misoomsuun lammiileef loogii tokko malee yeroo fi bakki osoo hin daangessin odeeffannoo kennuu qaba. Abbaan taayitaa saayinsii fi teeknooloojii Oromiyaas yeroo ammaa kana seektaroota naannoo hanga aanaa jiraniif sirna odeeffannoo toorarraa fi marsariitii misoomsuun diriirsaa jira. Seektaroota kanneen keessaa waajjira caffee Oromiyaa, waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa, biiroo daandiiwwanii fi loojistiikii Oromiyaa, Inistituutii leenjii fi qorannoo seera Oromiyaa fi kolleejjii poolisii Oromiyaa fi kanneen birootti kennaa jira. Kenna tajaajila mana hojii mootummaa naannoo ammayyeessuu yookaan e-serviisii kennuutiin sirni kenna elektirooniksii mootummaa teeknooloojii quunnamtii odeeffannoo fayyadamuun tajaajila hojii fi hojmaata mootummaa hawaasa bal'aa fi daldaltootaaf toorarraan kennuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaas tajaajiloota tuttuqqaa namaarraa bilisa gochuuf galma qabatee hojiirra jira. Abbaan taayitaa saayinsii fi teeknooloojii Oromiyaa siistamoota kenna tajaajila elektirooniksii seektoroota walduraa duubaan adda baasuun misoomsee hojiirra oolchaa jira. Akkaatuma sirna kenniinsa eeyyama investimentii naannoo keenyaa, sirna kenniinsa eeyyama konkolaachistoota, biiroo galii, daldalaa fi kanneen biroo qaamolee dhimmi ilaallatu waliin ta'uun hojiirra akka oolu ta'ee jira. Ijaarsa dandeettii teeknooloojii quunnamtii odeeffannoo yookaan dijitaal Oromiyaa milkaa'ina tiraansfoormeeshinii dijitaalaatiif humna hoogganamu misoomsuu fi hojiirra oolchuu ni barbaachisa. Akkasumas dhaabbileen maamileessanii sirnoota misoomanii fi diriiran hojiitti kan jiraachuu qabu. Akkaatuma kanaan mootummaa naannoo Oromiyaa sirna barnootaa idilee keessatti teeknooloojii hammachiisurraa eegalee hanga seektaroonni mootummaa hundi isaanii teeknooloojiif mijataa ta'an hojii gurguddaan hojjetamaa jira. Abbaan taayitaa saayinsii fi teeknooloojii Oromiyaas ogeessotaa fi hooggantoota tiraansfoormeeshinii dijitaalaa milkeessuu danda'aniif leenjii ijaarsa dandeettii fi hawaasa bal'aa naannoo keenyaatiif leenjii hubannoo taasisaa jira. Nageenyummaa saayibar ispees naannoo qindeessuu hoogganuu fi to'achuu. Bu'uuraaleen dijitaala Oromiyaa naannoo hanga aanaa walitti hidhamanii fi nageenyummaan isaanii eegame milkaa'ina tarsiimoo dijitaalaa fi badhaadhinaa naannoo Oromiyaatiif gahee bakka bu'iinsa hin qabne ni kenna. Haa ta'u malee itti fayyadamni teeknooloojii saffisaan babal'achuun isaa saaxilamummaa nageenya saayibarii fi balaa saayibarii fidaa jira. Balaawwan saayibarii kunneen neetwoorkiin, teeknooloojiin odeeffannoo, sirni teeknooloojii, hojii fi qaamolee haardweerii fi sooftiweerii kanaan wal qabatan akka nageenya qabaataniif ejjennoo nageenya saayibarii waliigalaa mootummaan naannoo Oromiyaa cimsuun ni barbaachisa. Kanaanis tajaajilootaa fi daataan akka hin miidhamne, hin jeeqamne
qaama alaan akka hin jijjiiramne qaamni eeyyama hin qabne karaa hin malleen akka hin fayyadamneef sirni nageenyummaa saayibarii cimaan ijaaramuun barbaachisaa waan ta'eef abbaan taayitaa saayinsii fi teeknooloojii Oromiyaa tarsiimoo nageenyummaa saayibarii qopheessuunii fi humna namaa go'omsuun hojjetaa jira. Abbaan taayitaa saayinsii fi teeknooloojii Oromiyaa saayibar ispees nageenyummaa naannoo keenyaa cimsuuf sirna cimaa fi amanamaas ijaaraa jira. Abbaan taayitichaa gama beekumsaa fi tamsaasa beekumsa saayinsii fi teeknooloojiitiin ragaalee saayinsii, teeknooloojii fi kalaqaa sassaabuu kan sassaabame sammuu xiinxaluu, barreeffamoota gaggabaaboo qopheessuu fi tamsaasuu akkasumas sakatta'insa saayinsii fi teeknooloojii adda addaa gaggeessuu irratti argama.